Sumayyaan har'a dhuftee boba'aa ooltee buniitti boba'aa ooltee shaqaalaa isheengeetti sana shaqaalummaa ishiitu irraa bareedayyuu baga deemtee baga agxee shaqaalaa ishiitti dabalamtee baga agxee hojjette isheengeetti sana ganaa waa ishiin naan odeessu natti bulluqa maanneen talittiin garuu maal qabdi balaa buustee Sumayyaan gansiniin jedha aartee fulli ishee lakkuma koo kana finiine garmalee aartee anarra maal qabdi jettee gaaxawwaxxii maanni afaan oromoodhaan tokko gaaxawwaxxii wayii jettee lammaffaa kan biraan ati jettee ana faana rakkoo maalii qabdaa ati Sa'idiin barbaaddamoo akkamiidha jetteen ati Sa'idiin hin barbaadda tureyyuu yoos immoo ati sitti heerumi hiikitii ani Osheeniyyu maal kee laalessi fuudhee iddoo kam kee laalessi fuudhee Osheen ukkoo tsadaa kan jedhedha mucaa tsidditti jedhee mucaa amala qabeessa nama mufachiisu kan hin barbaanne ani isa baay'ee nan beeka sirriitti Oshee sirriitti nan beekaani nama mufachiisu hin barbaadu garuu akkamumatti ishee maaluma ishee laaletu fuudhee shaqaalaa kan jettumu shaqaalaanii hiika shaqaalaa atiin beektu ati dhiira jala deemtee miilla dhiira jalatti kuftee kadhattee nyaachuu malee waa'ee shaqaalamaatti beekte shaqaala waa ishiin hojjettu shaqaalaanii kabajadha hojiidha shaqaalaanii osoo qibaatii mataan bitatiin kan nama gargaartudha shaqaalaanii of dandeessee kan hojjettudha bakka hiika shaqaala lafa keessa shaqaalaanii kan nama gargaartudha biyya ishiitiif kan taatudha maqaan akkasii kan itti kenname atiyyuu shaqaalaa kanatu argattee hin dhiistu carraa dhabde malee amma Osheen osoo sirratti fuudheyyuu eessa dhaqxa anillee durattis hojii koo waan ta'eef bakka naqus waan hin qabuufi ka'ee deeme hojii kootti hojiidha shaqaalaanii ati garuu tu sirratti fuudheetteen otuma sirratti fuudhee bakka kam iddoo kam deemta shaqaalummaa kana iyyuu argattu yeroo kana immoo hin jiru carroomuudha sumayyuu argatanii deemanii hojjechuun carroomuudha ati garuu hin argattu akka ayyuu barakiina karaa bahaaraa ittiin baateellee dhufuus hin dandeessu ati ette a'uuz billahi minash shaytaan seexana torbamoo torbaatamatti ishee faana jiraatti ani ganaa yeroo fuula ishii ilaalu aaru gubachuu jalqaba hamma ayyuu yoo ilaalu yoo hamma ishiin aaru itti ayyuun illee jaarsa kiyyanarraa fudhatte miti yoon itti aariyyuu itti garuu ayyuu caalamoo bunii sanatu na aarsaa itti ndaam maqaa kee yoon dhawwetti as yoon si fide promotionii ta'a beeksisa ta'a viidiyoo ishii illee hin fidne argitanii sagalee ishii malee yoon as viidiyoo beeksisa ta'a garuu an sirraa maqaa kee dhahee dalagee hin beeku yeroo darbees maqaa koo hin dhahiini siin jedheen ture ana malee hin beektu ati ana malee maqaa kun dhahin ammallee narraa dhaabeetteen Osheedha walii galtanii na arrabsiistu moo akkamiidha moo akkamitti walii galtanii na arrabsiistu moo maalidha jetteen yaani moo situ sirumayyuu viidiyoo kan waraabu siidhaayyuu jetteen yoo akkas ta'e namni araaramasii luwalalasii narraa dhaabii har'a booda maqaa koos maalii koos bakka narraa dhaabaa jette jinni narraa dhaabaa jette hin maratte baay'ee tokko maratte jechuudha Sumayyaa dhugaa dubbachuudhaaf nama aarsa maanii niititti maalirraa qabdisu malu jechuudha ayyuu fi Sumayyaa ta'e kalaasisan already masaanuu ta'aniiru enna sanuu akka daangaatti isheen kun moo baay'inidha inni akkana ende guma gaaxawwaxxii maa jechuudha gaaxawwaxxii afaan oromoodhaan maalidha barreessame waan nama jechuun arrabuu matti kikkilisaa jechuudha hiika isaatiin afaan oromoo inde ani nama guddaadha itti waraanaadha ijoolleeti gana gadi deebi'ee sifaana deebisu sifaana siin arrabsu garuu hin baay'iste garmalee tokko baay'iste kunummaa daangaa darbe akkamitti gadi baatee eenyummaa koo arrabsita maaltu si laallata ati seedoodhaaf niitii fiddee intala durbaatettee manaa fiddee isin hundi keessanuu kabajoo fi hin qabdanii durbaa fiddanii jaarsa namaatiif fuudhi jettu osoo kabaja qabaatanii dubartii sin kabajju ofii sin kabajju
Atimmoo Sa'iidoo ma barbaadde fakkaata kanaafiyyuu niitii ishee kana fuudhettee intala durbaattee intala fiddee fi fikee barbaadde fakkaata Sa'iidooyyuu. Kana yoo ta'e immoo hiikiti teerumeetisi. Bakka ጓደኛ በረኪና ምጥያቲ hojiin keessa maalidha tokkumadha itti. ጓደኛ በረኪና አንካን jedhu ጓደኛ በረኪናኒ ጓደኛansa kiloroksii faati miti. Barakina ጓደኛansa kiloroksii deetuli flashii faatidha. Inna buniin kamii jechuu fanani kana keessa akkami? Komentii jalatti barreessaa laalati ጓደኛ በረኪና miti naaytu amaga tarree barakiinaa warri ta'anii kiliinaroota jechuudha warra qulqulleessan kuni kiloroksiin barakiinaa faanadha. Ndaam sirriitti close relation kan qabu barakiinaa fi kiloroksiin tokko maaliif ama barakiinaan faas uffata adiidhaan miicama malee sakaan hin balleessa. Kiloroksiin illee akkanuma uffata adii yoo ta'e malee sakaan hin balleessa beektu. Kanaaf close relation sirriitti kana walitti dhiyaatu midhaanii ጓደኛ kiloroksii fi flashii kiloroksii fi barakiinaadha. Yaa akkuma jirutti immoo deetuliin sin qulqulleessaa flashiin faas minaamin bakka warumta kana shinti beetii faa keessa iqan illee warra akkana godhanii kana arungaadeen sun faalee jarri kun hundi isaanii kiliinariidha. Isaan kun gaa tokkodha ጓደኞታadha. Isaan kun mirtiin isaanii innaa erga ayyuun barakiinaa taate buni maal taati siniin jedhe naa barreessa ጓደኛ argitaan. Darajaa kee eeggadhu kabaja kee eeggadhu. Har'a booda maqaa kiyya dhoofteenna viidiyoon irrattis dalagdeenna bakka jetteetti jechuudha Sumayyaa. Gaafa darbe Sa'iidoon maqaa isheen dhayin jedhee xiffii tokko kenneefi ture kaballaa tokko kenneefi ture. Innaa isheen garuu waan dhageessu natti hin fakkaatu. Intalooni kan shiyyuun beekne jireenya shiyyuun beekne kan namaa sirreessuuf nama arrabsiti kan shiyyuu bukate usuma sirratti fuudhee utuma suurratti fuudhee dhugaa asuma akkuma qaldii keessa tokko ufteetti seentee kalaas irraa fudhatte ooshee sana jechuudha. Ilaallamoo waa isheen taatu silaa didde qabdee gadhiisuu didde jireenya isheen hojjetattu viidiyoo isheen dalagattu jaarsa ishee faana hin dalagattu. Abeet warra ilaala kanallee sirreeffana garuu maafi mushkil ajuuzaadha miti amma rakkoo. Innaa akkasitti Sumayyaan irra aartee baay'ee tokko balbal jechaa oolte dhiifama naa godhaamoyyuu ani garuu xinnoo nan taragaaggaa amma garuu nama waan ta'eef miirri natti dhaga'ame sin gadhiisu etteetti ni garuu jecha akkana naan jette kanaaf immoo sin gadhiisu guyyaa wayii na eeggadhu atis barakiinaanis na eeggadhaa etteetti ayyuu barakiinaa na eeggadhaa etteetti gaafan si arge keessattuu buniin sun immoo kan akka kee na aartullee hin jiru. Akka bukoottan si bukeessaa itti ndaliit nommaa bokaash jetteen akka bukootti si bukeessaa itti guyyaa sana nuufaa fi du'a hin godha guyyaa buniin bukuuftu. Ani hin gargaaru